Himeen fitu kansa dhaloota tannaama. Baga Gammaddan dhaabbata beeksisaa Alexoo. Dhaabbatni keenya hojiiwwan babbareedoo fi hawwatoo ta'an qabatee gaafa isiniif dhufu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Hojiiwwan dhaabbatni keenya maamiltootaaf dhiyeessu beeksisa dhaabbata televiziyoonaa, beeksisa konfiraansii hafuuraa, beeksisa istiidiyoowwan faarfannaa, beeksisa dhaabbata walgargaarsaa fi manneewwan hojii garaa garaa haala salphaadhaan uummata bira akka isiniif ga'uuf poosteriidhaa fi viidiyoo gabaabaadhaan ciminaan bareechee isiniif hojjeta. Wal jedheen deema akka riyyaa koo. Maarree isinis kana booda bifa salphaadhaan hojiiwwan keessan amantootaa fi hawaasa bira bifa salphaadhaan geessifachuudhaaf dhaabbata beeksisaa Alexoo qunnamaa. Lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 921833012 Duwwaa 949492740 irratti heloo jechuun nu dubbisa. Waan beeksifachuu barbaadan nutti himadhaa jecha dhaabbata beeksisaa Alexoo qunnamaa. Dhaabbata beeksisaa Alexoo. Walitti daamii.